duba weedu gama gamuwaan jira ta'uu qaba jedhan garee fi namoonni harcaatii malee hirmaatan jajjabeeffamuu qabu hundi akkuma tokkotti waliin hojjenna malee hirmaatus harca'us namni wani jajjabeessu jiru qajan sirri gabaasaa fi deebii jiraachuu qaba fayyadamtoonni sagantichaa guuttoota sagantichaa ta'uurra hojii fi beeylee hojiin nu qoodame dalaguu qabna abbaan maatii takka qabuu fi abbaan maatii shan qabus waluma qixa hirmaachaa jirra daaga kiiloomeetira hangana sigiya jedhanii dalagee hojii teenyatti yoo deebini gaariidha ajuudeessa ifaami calalliidhaan wal qabatee calallii ulaagaa fi adeemsa guuttate geggeessuu irratti akka ciminaatitti wanni jedhu maatiin calalaman wabii midhaan nyaataatiin dhufdendiyaa jirra qabeenya dhaabbataa qabnu sana ittiin horataa jirra loon re'ee fi kana itti fitataa jirra maatiitti barsiifataa jirra jechuun akka ciminaatitti kaasan akka hanqinaatitti wanni isaan kaasan sababa maqaa waliin ga'uutiin maatiin nurraa ciramuutu jira jedhan korna idilee suuratti hanqinni jira dubartii fi dhiira wal fakkaatu rakkoodhaan dubartii duran kennanii dhiiraa dura kennanii kanaatu jira jedhanii kaasanii jechuudha. Inni kun baay'ina maatii akka dhiibbaatitti baay'ina maatii qabanii calalamuu dhabuun fayyadamtoonni akka geeddaraman ulaagaa guutanii hin eebbifamne dhiibbaa nurratti geessisaa jira jedhanii kaasanii jechuudha. Adeemsi kaayyoo wabii midhaan nyaataan of danda'u akka hin saffisne nu taasisaa jira. Kan qabnu maatii kudhanii kan calalamnee maatii lama. Kanaafuu nam maatii lamaan akkasitti jijjiiramni hin jiru. Kanaara dhiibbaa kana nurra geessisaa jira jedhan. Namoonni haqa argachuu qaban akka haqa dhaban nu taasisaa jira jedhan. Kanaafuu maal ta'uu qaba jenne wanni ta'uu qabu. Calalliin iftoomina qabu ulaagaa calallii irratti fi adeemsa irratti kana wanni guuttatee dhiyaachuu qaba maatiin guutuun nuuf calalamuu qaba akkaataa qaceelfaman abbaan manaa niitii lama qabus abbaan manaa yoo rakkoo qabaatan abbaan manaatis akka abbaa manaatti haati manaatis akka abbaa manaatti galmaa'uu qaba ifaami ijoollee akkana jaan inni biraa kornaa qixa tajaajiluu irratti walqixxummaa kornaa irratti jechuudha akka ciminaatitti wanni isaan kaasan dubartoota abbaa manaa hin qabne hirmaachisuun ni jira abbaa manaa hin qabne akka abbaa manaatti galmaa'aa jechuudha hojii hawaasaa irratti dubartoonni booda dhufanii akka dura galan taasisuun ni jira ganda hundarratti miti jedhanii kaasan dura dhufanii dura kaasuun ni jira jedha. Dubartoota ulfaa fi hoosisan hojii humnarratti hirmaachisuu dhabuun ni jira jedha. Hin hirmaachisu yoo garaa qabaattee yoo deessee wanni taate kana yoo ulfa taate hin hirmaachisu hojiirratti jedha. Hojiirratti hin hirmaachisnu jedha. Akka hanqinaatti wanni jedha dubartoota rakkoo qabaniif dursa kennuu irratti hanqinaatu jira. Dubartiin abbaa manaa niitii lama qabu manguddoo jettanii kan tuffannee kan akka waggaadhaan karooratti maal nu hirmaachisuu qabu hajaan raawwinaatitti torbeedhatti sagantaa qabaachuu isaanii ni beekatu jechuudha. Sagantaa qabaachuu isaanii ni beekanii sagantaa ni qabanii hojiilee adda addaa hojjechaa jiranii daabota adda addaa hojjetanii jiranii daandii suphanii jiranii manneen barumsaa hojjechaa jiranii jechuudha. Akka hanqinaatitti fayyadamtoonni karoora hojii hawaasaa irratti qophaa'u beekuu dhabuutu jira jechuudha. Karoorri qophaa'e nun hirmaachisuu jedhan karoorri qophaa'e nun hirmaachisuu gamaagamni